awashirra ma banki wan qabdu hunda beeka banki wan san hundarra kuma dhibbaafur transfer account transfer goota account keetti ani astai rakkachuu qaba ati sumayyaa barbaacha biyya keessa hol joortu ayuun taasteechi qobaashi mana baattee rakkachuu hin qabdu kana xumurte rakkoon kee mallaqaati mallaqa ani lakki ayyuu qarshii kanas ifin dabarsu gara yamankiyaas nan deema hojjette paaspoortii kee ganama manatti argadheera paaspoortii okseera paaspoortichaan argattu paaspoortii argachuu baannaan immoo yaman deemuu dandeechu kanas paaspoortii maaliif fuutee amma subii dhufte makkanan okseeka beekadhe kan akka amma gaafa jamuun dhukkubsattee waraannamoo hedduu jedhamu akka deemtu keessi koo waan beekeef ganama mana gahee kana yaade jamu mitati kada kalilmi waraannatte rabbi dhukkubsin inshallah rabbi afaysu haati kamana nakka falaa waa'ee mana haasoftu ka kiraa manaatii fi ka real estate ka mana bittaayettu baatirraa kan kafalu ana bakka takka kafaltee fixuu deemtama maaliif barbaade mallaqa roon ammaati achi deemteellee na ergu baachuu dandeecha achi deemteellee rakkachuu dandeecha bar birri baastee wannuma qabdu baastee rakkachuu dandeecha ayyuun akkanaati ergi osoo naan jetteeyyuu deebisee qarshuma na ergite san si erguu nan danda'a beekte garummoo sayid amma hodeemuu barbaade waan an sin jedhe kana transfer naa gochuu qabda maaliif achi teessee waa'ee kiyya yaaddamu waa'ee isaanii yaadda waa'ee kiyya inumaa waan iyyaanneef ani yeroo kudhan bilbilee sayid kanaaf qarshii na sayid kanaaf akkana naa godhi sin hin jedhu beekte ijoollee kee deemi argi sin gaggeessaa qarshii kana transfer naa godhi am paaspoortii fuutee si gooti mana keessa yeroo mana ala maaliif fuute ganama bajaajii yaamee bajaajitti kenna bajaajii kan eessa geessite nakka qabii gaafa fiddisi jedhe fiddayini paaspoortii namaa fuudhanii abbaan ala fuudhanii magaalaa keessan zooruu yookaan harka namaatti irra argamuun yakkaan akkasi gaafachiisu ni beektaa garuu seera beektaa beekan haayidhaan kan hidhamuudha isa caala kan dhufu hin jiru nu way soogiddaa miti way immoo yakkaan akkasi gaafachiisu akka isin hidhamtanii beektanii sillatti siif mucaan bajaajillee haayidham maal rakkoo qaba hidhamuun birkii namni baay'een hidhamee ture suma jallee yoo ka dhuftaate yeroo akkanaatti kootti yookaan amartii guyyaa sabbata guddaa guyyaa aladaa sagantaa amartii godhachuu deema dubartii biraa qopheeffadhee jira jedhee ture ayyullee yoo seeran teette yoo seeran taa'in ayyullee ofirraa baasaadha kalas maal godhare abbaan fedhee waan fedhan haa jedhani waan fedhan haa godhani amurtiin kiyya murtee turte jechuudha kanaafu ayyuu namni fiigaa dhufte jechuudha an akkas godhe yennaan jechuudha isilleen fiigaa dhufte anillee immoo guyyaa irraa maaliif deebi'e suma jalleen achi akka argitanitti baara gubbaa teettee maali bakka dalagaa mana arabaa seenuu deemaa maal jette kalee maaltu na rifachiise ani wanni ilmaan kiyya na caalu hin jiru sagantaa kanallee har'a kaansel godhee jira jechuudha sagantaa qubeelaa jechuudha amartii kaansel godhee guyyaa biraatti achi dabarsee jira jechuudha maaliif jettan akkuma argitan sumayyaan achi atiikaa daa'imatiyya isii lilmee fa'aa warra wansituu isii maramursitu fa'aa wayii argee san argee rifadhee jechuudha duratti sumayyaa taate sumayyaa yaadatii miti ilmaan tee garuu akka waan akka taatu barbaadu inshallah rabbi keeraa godhu rabbi nagaa haa godhu kanaafu san arginaan rifadheetiin sagantaa kana achi dabarsee jechuudha maal gochuuf deema ayyulleen quba hin qabdu isillee ittiin himne isii fiigaa dhufte kaleessuma akka isiin viidiyoo san gadhiistee argee atantamatti karaa yaman deemuuf tikeetti muradhee jira jechuudha kaleessuma xayyaarri hin jiru har'aa boru deemu garuu karaa biraatiin tiraanzitii biyya biraatti deema biyya biraatti irraa yaman haala sanitti mallaqnis dachaa ta'ullee waan xayyaara lama waan biyya lama biyya tokko deemu biyya tokko irraa biyya tokkotti muradhee jechuudha atantamatti har'uma achi ga'uu qaba jedheetiin ilmaan tee dhaqqabuu qaba jedheetiin deemuuf deema karaa yaman deemu jechuudha yaman keessa amma magaalaa sanaa keessa fa'aa hedduu lolli jira isiin garuu adan jirti adan homaa hin jiru akkasitti hayyuu maratulleen sana dhageennan fiigaa dhufte anillee immoo amma ka'eetiin karaa yaman deemuuf deemaa du'aa godha ilmaan tee jallee akka waan akka rabbi maan goone inshallah maan godhu garuu yaa sumayyaan achirratti hedduu dubbanne isii mana hakiimii keessa jirtu viidiyoo argee jira yookaan dubbatuu qaanfattee akka sodaatteeti akkasitti ilmaan qabatte maal gochuu deemtu ilmu mucayyootii daa'imati yana garre maal jechuu maal akka ta'u jechuu akka ta'atummaan beeki jaartiin sun barsi taphachaa jirti sayidii maaliif akka barbaaddeetti si oofti bakka barbaadde maa si geessiti as achi maa si geessiti idaa qabdaa hin jedhe bara idaa homaatuun qabu isiif jechaa miti amma ka deemuun
ilmaantiyaaf deema. Sigale ilmootiyaaf deema jechuudha. Anamma Sumayyaaf osoo hin ta'in daa'ima tiyyaartee jirtaati jechuudha. Isii ilmi waraanamtu. Argitee miti wanti isii caalu jira. Ati Sumayyaa illee qelee seenaa ilmaan seenaan caaltan. Dhugaa siima. Nuukileen seenaa seenuu garuu ani maaliifan qelee seenaa ishinumti qelee asiintu garuu. Kanaafuu maaliif deemtaa ilmaan tiyyarraa na dhooguuf na deemsuu? Ishiin soobdeetii seesaid. Daa'imtiin kubsattiin kaasiin rakkoon qabu. Kubaan mana guddaa osoo jedhamallee hin himattiyyuu. Garuu immoo bakka ayyaarsi laltasmaammaachaa no wanta qilleensi waan ittiin tolleef. Kanaaf ishiin soobdeeti akka ana gattee achi deemtu waan barbaadu. Sayidoon kiyya si barbaacha Yaman irra dhufeera. Si barbaacha Yaman dhufee waan hin taane keessa seenee jira waan ta'eef ani immoo ayyuun paaspoortii waan hin qabaanneef waan paaspoortii dhabdee fi Yaman dhufuu hin dandeechu jettee yaadde. Siifaan dhufaa siin jedhe. Siifaan dhufaa. Karaa Dirreedawaatiin dhufee Dirreedawaa irraa Yaman dhufuun koo hin hafu. Bahar yaaditiin gara Yaman dhufuun koo hin oolu. Yaman dhufnaan garuu Sumayyaa siin dhiisu. Akkanatti si garagalchee laal akkana si garagalchee akka mooppitti akka maadaamii mooppitti qabeen akkanatti laal akka mooppittiin si godha. Mooppi si godha laal. Siin dhiisuun akkana si garagalchee akka shaffaaxitti si hojjedha. Shaffaaxii maadaamii si godha. Ani ayyuu miti. Ani sirriittoo si callisnee si laallu wanna si sodaadhisti fakkaatee yoon si callisu. Hoo callisnee si laallu hin baay'ifatte asirra taa'uu barbaadde bar. Hin baay'ifatte sirriittu. Dhageessemi. Ayyuun paaspoortiin qabdu nama paaspoortii baasuuf hin qabdu nama beektu jettee callistee na laalti jettee yaadin. Har'a boru osoo hin jedhin guyyaa osoo ittiin kennin Dirreedawaa deemee Dirreedawaa irraa Yamanitti si dhufa Yamanitti ol argina. Ani immoo akka haasa'utti gocha irratti illee tokkoffaa akka ta'e beekta. Haasa'ee qofa hin callisu. Akka keetitti sodaadhee biyyarraa gara biyyaatti hin deemu. Sifin duran dhufa. Si biran dhufa. Maal akka jettu waliin ilaallaa. Hin sodaadhu ani si sodaadhu abadan. Si sodaachullee hin danda'u sodaadhullee. Yoomillee immoo si sodaadhu. Maal akkana gootume walumaan ilaalla. Ati ana sodaattee biyya tokkorraa gara biyya tokkotti akka deemtutti ani yoomiyyuu biyya tokkorraa gara biyya tokkotti hin deemu. Sifan dhufa shi. Iloon kiyya kaa. Amma ishii barbaacha guyyaa durallee Yaman deemee gara biyya Itoophiyaatti. Achi ka'ee immoo Dirreedawaa deemi. Dirreedawaa irraa immoo Bahardar irraa Dirreedawaa jecha akkanumatti sa'aatii isaa fixaa oolee okaan ishiin arganne, okaan ganzaba isaan arganne, okaan ijoollee isaan arganne, okaan inni nagaadhaan hin jiraanne ana waliin. Akka daa'imaa poolisii fi hattuu taphatu. Hattuuf poolisii wal ari'aa jiru. Amma ani Sumayyaani maaluma osoo godheeni teechaa dabatte. Sammuun ishii seeraan hojjetu. Namni ijoollee isaatiif yaadu abbaa manaa koo ana barbaacha du'ee jettee ijoollee ishiitti himti. Osoo seeraan jiraatte maal qaba? Ijoollee kee qabattee ijoollee keetiif yaaddu. Ati ofii keetiif yaadin. Ijoollee keef yaaddu. Maaf akkana taate? Namni akkamitti akkanatti of jibbaa? Maal taateeti? Fayyaan qabdu? Jireenyi si jibbisiise? Maaf akkana ta'uun barbaachise? Hoo jiraachuu si jibbisiise immoo nutti dubbachuudhaan nutti haasa'uudha. Gahee kana dubbiin. Wanta akkana si godhu tokkollee hin jiru. Hoo jiraatte ofiif jiraatta namaafi miti kan jiraattu. Garummoo ani immoo Sayidoo kiyyaa waan jaaladhuuf waan of biraa dhabuu hin barbaanneef akka na jalaa miidhamuu waan hin barbaanneef Sayidoo kiyyaa akkamiitu hin barbaadu. Ofiis miitee Sayidoo kiyyaa akkamiitu hin barbaadu. Miidhamtuun si beektee har'as boorus taanaan
har'as